misirroon cidha godhattee guyyaa shanaffaashiitti duutee du'aan ishii mana keessatti argame. Misirroon cidha godhattee guyyaa shanaffaashiitti du'aan ishii mana keessatti yeroo argamu eenyutu ajjeese jettanii tilmaamtu. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Nagaa keessanii kabajamtoota hordoftoota kakuu ani nagaa koo galata Waaqaa ta'u baay'ee na ajaa'ibee jechuudha. Fiilmii fakkaata garuu dubbichi dubbiidhuma dhugaati. Namni haadha manaasaa erga fuudhee misirroo faana mana tokkotti galee meeshaalee namoonni fidanii fi meeshaa firri fidee fi cidha guddaadhaan wal fuudhan waan ta'eef cidha akkamitiin wal fuudhanii meeshaa baay'eetu jira. Osoo manuma isaaniillee meeshaan sirreeffatiin meeshaan kun asaa ta'u nachaa ta'u mana haaraadha waan ta'eef jechuudha. Osoo kana hunda hin godhatiin miinzeoliin gaafa guyyaa arfaffaa dhufanii miinzee faanallee wal argite erga miinzeen deemanii shanaffaatti misirroo duutee argamtee jechuudha. Waan nama dhibudha. Eenyutu ajjeese jettanii tilmaamtu? Moo akkamitti duute? Moo abbaa manaa ishiitu ajjeese jettu? Tokko itti deemnaa jechuudha. Egaa dursa misirroon kun eessa turte seetanii mucayyoon kun Awurooppaadha. Biyya Awurooppaa keessa kan isheen turte. Isa booda karaa hiriyaashii jechuudha. Nama amma itti heerumte kana bartee jechuudha. Erga isa bartee waliin erga tutturanii booda kootu jedheetu gara biyyaatti gara Itoophiyaatti akka isheen galtu taasisa. Erga gara Itoophiyaatti galtee booda akka galteen waliin fuune akka galteeni osoma waliin jiraniiti garuu waggoota muraasaa fi haadha kee bira taa'i jedhaan jechuudha. Harmeema kee bira taa'itii. Isa booda turtii waggaa muraasa booda cidha godhannaa jedhan. Isheen garuu hin barbaaddu. Isheen kallattiidhaan kan isheen cidhas barbaaddu achi immoo of dandeessee jiraachuus hojii hojjechuu jechuudha kan isheen barbaaddu jechuudha. Namni kun nama baay'ee ofii dhuma isaayyuu baay'ee qabeenya qabudha. Lakki jedhee harmeema ishii biratti beeksifamee jechuudha akka hiriyaashii ta'e. Harmee ishii bira teessi. Harmee ishii kana akka ajaa'ibaatti gargaara waan hundumaa guute jechuudha. Hamma mana haaressuutti gargaara jechuudha. Haati yeroo kana ilaalanii gocha inni haadhaa godhu yeroo ilaalanii haati immoo baay'ee nama kana dinqisiifatu akka mucaa isaaniitti ilaalanii jechuudha. Haati ishii jechuudha. Taatee mucaan kun taasisuu fi waan inni gargaaru hundumaa yeroo ilaalanii mucaan kun baay'ee nama gaariidha. Kanaafuu jedhanii taa'ee eegi. Amma guyyaa gaafa inni cidha godhee fedhiisaa ta'ee si fuudhee mana tokko jiraattanitti jedhu haati ishii jechuudha. Kanaafuu erga haati ishii akkas jedhanii isheen immoo baay'ee yoo dubbattes namni isheen dhaga'u garuu isheen amma kana taa'us hin barbaaddus gadi baatee hojii hojjechuus barbaadde jechuudha. Silaayyuu namni bakka gurguddaa biyya gurguddaadhaa dhufee taa'ee nama eeguu hin danda'u obsaan qabu jechuudha. Haa ta'u malee otoma akkas jedhanii erga Awurooppaadhaa dhuftee waggaa 3 guuttee jechuudha. Waggaa 3ffaa irratti cidha godhatanii cidha baay'ee guddaa godhatanii waan hundumtuu filannoo isaatiin veelloo kan isheen uffattu illee isatu filannoodhaan filee jechuudha. Cidha godhatanii cidha akkamii godhataniitu wal fuudhanii guyyaa tokko bulanii wal fuudhanii guyyaa 2 bulanii 3 bulanii gaafa arfaffaa miizoliin dhufanii jechuudha. Gaafa arfaffaa miizoliin illee dhufanii dubbisanii maal jedhanii gaafa shanaffaa garuu misirroon hin jirtu hin duute. Maal jettu gaas akkasii dhugaa Waaqa baay'ee ajaa'ibadha barii yeroo tokko wanti dhagaamu baay'ee ulfaataadha. Namni kun maalidha jettu moo hiriyaashii duriitu argee moo maalidha jettanii yaaddusin. Ani garuu dura jalqaba seenaa kana yeroon dhaggeeffadhaa dhufe dhugaa Waaqa Amaariffarraan dhaggeeffadhe waan hiriyaashii duraa faanatti fakkaate. Garuu yeroo keessa seenaa deemtu moo isumadha. Isuma cidha godhe sanatu gaafa shanaffaa ajjeeseera jechuudha. Ajaa'iba bara kanaa dhugaa Waaqa. Egaa akkamitti akka maaliif ajjeese moo akkamitti ajjeese jedhama. Egaa namni erga du'ee booda dhugaan hin baha. Dhugaan du'ee nafusi dhugaan isin awwaalamu haala kam keessattuu yoo namni nama miidhe hinuma baha jechuudha. Numa dhagahama. Namni kun bira gaame jechuudha. Akka inni akkas godhee akka inni waan hundumaa taasisee
miillashi gara miillashi wawwaraanii jechuudha. Bakka waan baay'eedhaan dhumarra garuu hudhee akka lubbuu ishii kiyaa baasee qorannoodhaan bira gaamii jechuudha. Qorannoo seeraatiin. Egaa namni kun maaliif akkana goote yeroo jedhamee gaafatamu namni kun kan inni himatu na arrabsitee qofadha jechuudha. Na arrabsitee waan ta'eef na arrabsitee jedha jechuudha. Garuu yerootti immoo yeroo jechuudha mana murtiifaatti dhiyaachaa deemu immoo namni kun parsantii 100 sammuunsaayyuu akka likkii hin taaneef jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhaddacha irratti yookaan mana murtii irratti hin iyyuufaati. Iyyee waan tokkos hin dubbatu. Yookaan immoo dabaree isaa kenname malee hin dubbatu. Kun seera mitiire. Inni garuu yeroo dubbatus hin iyyachittis yookaas erga lubbuu ishii balleessee booda ta'uu danda'a. Yookaan sammuunsaa yoo akkana kan ta'e ta'uu danda'a bar. Namni yoo nama harkatti waa ta'e namni yeroo sana hin jijjiirama amalli isaa jechuudha. Akkas fa'a jechuudha. Namni kun guutuutti nagaas miti jechuun nagaadhas nagaa mitis jechuun namatti ulfaata jechuudha. Garuu walumaa galatti nama hamma kana si faana ture sanummoo karaama onlaayinii bari karaama namaayyuu bari waggaa 3 qulqulluu osoo mana tokko wajjin hin jiraatiin nama si faana ture tokko akkamitti ani hin beeku jetta. Akkamitti ani hin beeku jetta dhugaa waqa nama bira hin gaamu jechuudha. Keessasa argitanii deemtee hamma feetellee faana turtu nama keessa hin seentu jechuudha. Argitee hin bartu yoomillee tuma faana jiraachuu dhiistee amata meeqa faana jiraattee waan ta'e iddoo namaa tokko iddoo hiccitii tokko tasa biran geessu. Nama kamiyyuu jechuudha. Faana nyaadhu, faana dhugii, faana illee jiraadhu. Garuu iddoo dhoskaa tokko iddoo garaasaa keessaa iddoo dhoskaa tokko nama kamiyyuu anamaan ta'in na biran geessu jechuudha. Dhugaa waqa kun uumama namaati jechuudha. Nama qulqulleessuun hin danda'amu baay'ee. Nama sirruma qulqulleessuun hin danda'amu, nama sirruma baruunis hin danda'amu. Nama baruun hin danda'amu. Fakkeenyaaf namoonni hiriyoota ta'anii wal faana nyaatanii dhuganii maal ta'anii keessa ishii nan beeka. Keessa ishii anaaf dhiisaa warri jedhan jiru. Keessa isaa anaaf dhiisa ani baay'een isa beeka. Waggaa amma kana faana jiraadhe miti warri jedhan jiru. Garuu keessa isaa haga dhumaatti namni beeku hin jiru jechuudha. Namni tokko guyyaa wayii maal akka godhu isa biran geessu jechuudha. Maal gaafa wayii maal akka sirriitti godhu wayii biran geessu jechuudha. Namni kamillee jechuudha. Kun olaale haadha manaaf abbaa manaa miti isaan kun waggaa 3 immoo akkanatti wal faana turanii rugaa. Egaa akkanatti wal faana turan jechuun wal faana ni bashannanu, wal faana ni ba'u, ni galu. Hiriyaashii waan ta'eef maatiin shiyyuu beeku waan ta'eef isaaf jecha biyya Awurooppaatii iyyuu dhufte waan ta'eef waan dumaa dhiistee iyyuu dhufte waan ta'eef. Maatii ishii immoo akka ajaa'ibaa kana haga manallee sirreessutti gargaareera jechuudha. Otoo isheen achi jirtu jechuudha. Sumatu waan hundumaa hojjetee sirreessee jechuudha. Namni kun namiidha jettee tasa yaadda nama maatii kee iyyuu gargaaraa jiru nama maatii kee akkana gargaaru namiidha jettee tasa abjuudhaan yaaddu. Haati even miidhuu miti mataanuu ishee isa biratti hin dhukkuba jedhanii yaadanii haatiin talaa jechuudha. Garuu dhumarra yeroo kana dhagaan dhuguma akka duraan mucaan kun isaanii hubachuu ni dadhaban yeroo isheen dubbattu yeroo isheen kun naan ta'u taa'uun naan ta'u eeguunis naan ta'u yeroo jettu nutu hubachuu dadhabe jedhan jechuudha. Yeroo baay'ee namni nama isaan fayyadu nama isaanii waa godhu namuma sirrii nama qajeelaatti fakkaachuu danda'a. Dhugaa waaqa baay'ee na dhibe jechuudha. Haalli seenaa kana ajaa'ibadha.